Adana. Baru itu akan sejarah. Ajar sen. Ajaan sani. Ammallee portuba. Dube. Eje arram maaliif teenye amma? Amoonni teenya maqoofteenye. Maqoofteenye. Ayyee. Oromoon maqootiidha. Nama garsiisu. Ibiif gaggeeffata. Inni ibii gaggeeffatu immoo diinillee sin dhaga'u. Namni birallee biraan dhaga'u. Kanaaf wanni bakka tana teenyeef maqoo teenya gaggeeffatuuf ammoo amaarri maal ja'a? Icitiidha ja'an. Nuti icitiin jennu. Maqoo agamsa jalaa guddoo agamsa jalaa. Hasaastuu muka jalaa gudduu agamsa jalaa heera keessa jiraachuu. Hasaastuu muka jalaa gudduu agamsa jalaa. Hasaasiin baduu diddee gudduun lakkisuu diddee. Amma immoo har'a abbaan gadaa nuun taa'ee jiraa maka saddeetii geggeessuudhaaf asitti erga wal geenye amma bakka maqoo gubbaa geenyee jirra. Bulcha goobuu gartaa qomna sam goobuu gartaa. Galaana garbii guuraa gala garbii guuraa iddoo hasaasii gabii diddee maqoo deemuu didde. Gartee am takkaa wal dhabumaan biyya kanii. Hasaasiin galuu diddee gudduun lakkisuu diddee. Amma maaliif galuu diddee? Dibichaa goobuu didee horma oblaa sangoomuu didee. Kanaaf deebii diddee. Heerri maqoon deebite. Heerri kuni heera fannoo daboolla jennamu. Heera fannoo jiru jennamu. Heera basaqeessa jennaan. Basaqeessa jennaan. Heera fannoon daboolla jenna. Wanni gartee inni maqootite heera asaasii. Baasanii dubbatanii. Heera daboolla jenna. Heera kana jenne booda. Oromoon ni hasaasa. Ni hasaasa. Ni hasaasan naga. Ni hasaasan. Maal hasaasan? Ijoollee iccitii hasaasan. Akkana. Iccitiin hasaasan nu maali? Sirni amma Baay'ee. Sirna jilaati. Sirna abaabuuti. Sirna kaleeti. Sirna abaabuun kalee garte. Ittiin jiillatee. Ittiin kadhatee. Ittiin galata galfatee. Bara 8 dabre waaqaa galata jedhee galata galchee. Bara 8 dhufuuf ammoo kadha hawwe. Hasaasiin galuu gartaa maqoon deebuu gartaa. Maqoon sun oguu deebitu maali? Amma dibichis goobuu gartaa. Qullee osaan goomuu gartaa. Ittiin bulmaata Oromooti. Irratti walii gala jechuudha. Agamsi seenaa argama. Jiddoon agamsa baatuutuuni sirna gadaa ituu kana keessatti iddoo olaanaa qabdi. Iccitii asitti itti milkaa'an waan nama dhibee isitti mari'atan isitti hasaasatan waaqatti illee hasaasatan walitti illee ni hasaasatan. Aadaa tana aadaa ilmi xiqqaan qabatee gaafa rakkoon dhufte iddoo tana dhufe itti hasaasatee bara 8 fannifatee itti dhufu waaqni sinaa taasisu bakka kanatti ni hasaasan nabu. Yaa waaqa Oromoo wal taasisi jennamoo walaa taasisuu namoo obboleessa ofii luka qabu waa aadaa keenyaa miti. Heelli warraa jenna. Liga ilkeeti jenni. Liga tufanii jenni. Abboosi galee amma yoo obboleessa wal dhaban rifeensa kophaa haaddatanii jenni. Aboo gartee amma gartee wal qabu kana gartee marti ilmaan keenya. Aboo rabbiin gartee karaa jiran irraa deebisee wanti tokkotti haa deebisu jennaan. Amma eegana. Mata kunneen aadaan kan isaati. Ilmaan qarreeti. Biyya abbaan dardara jedha. Qarreeti dheeroodha jedha. Biyya arra sirnaa kana keessan, arra sirnaa kana dhaqatan, boruu dhaalan jedha. Kanaafuu ijoolleen teenya kan sirna kana dhaaltee aadaa teenya kabajjee heera lafaa fi waaqaa kabajjee heera ilmaan talaayisaa kabajjee aadaa tana gartee waaqaan galata itti galchitu waaqni waa taasisu jenna. Abbaa baraas abbaa baraas. Karamanni bang
babaresa, taesena samba baresa, taesena samba baresa. Dachiyana marga irrike midani jallike nishani, olle sirra nyanne.